Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kana hundumti keessanuu nagaa keessanii amma viidiyoo haaraa tokkoon deebi'ee dhufee jira. Baay'een keessan karaa YouTube channel comment keenya irratti baay'een keessan akkuma nu gaafachaa jirtan Yuunivarsiitiin Barattoota Remediali bara 2018 yoo waamuu danda'a jettanii karaa YouTube channel keenya baay'een keessan na gaafachaa jirtu. Anis odeeffannoowwan garaagaraa walitti qabadhee Yuunivarsiitiin bara kana yoo waamuu akka danda'u isinitti himuudhaaf dhufee jira jechuudha. Kanaaf akka xumuraatti akka na dhaggeeffattan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo Telegram channel keenya join akka gootan isin affeera. Telegram channel keenya irratti maatiriyaaliiwwan garaagaraa nuti akkasumas exaamii garaagaraa achirra waan kennuufi Telegram channel keenya join gochuun dagatina. Yuunivarsiitiin Barattoota Remediali yoo waamuu danda'a. Isa jirutti dubbannaa haga xumuraatti na wajjin tura. Egaa viidiyoowwan darban irratti akkuma isinitti himaa ture sagantaan Remediali Yuunivarsiitii keessatti kan kennamu turtii ji'a 4 jechuudha. Ministeerri barnootaa akka ibsetti barattoonni Remediali Yuunivarsiitii keessa seenanii turtii isaan turanu turtii ji'a 4ti. Kanaaf turtii sanarratti hundaa'uun Yuunivarsiitiin sagantaa isaan mijatuunidha barattoota Remediali kan waamu jechuudha. Bara darbee yookaan bara 2017 Yuunivarsiitiileen garaagaraa barattoota Remediali yeroo kan waaman isa jedhu irraa kaane bara namoo maal ta'uu danda'a isa jedhu dhumarratti isinitti hima jechuudha. Bara darbee Yuunivarsiitiin biyya kana keessatti argaman baay'ee isaanii naannoo ji'a 3ffaa irraa kaasaniiti haga naannoo ji'a 5ffaattiidha barattoota baay'ee isaanii kan waamani. Jalqaba irratti bara darbee kan waame Yuunivarsiitii Viizaanteepii ture. Innis ji'a 3ffaa gaafa guyyaa 11 ture. Itti aansee Yuunivarsiitii Qabreedaartu waame gaafa 1920 jechuudha bara 2017. Baay'een isaanii immoo ji'a 4ffaa fi ji'a 5ffaa keessadha kan waamaa turan jechuudha. Bara 2017 Yuunivarsiitiin baay'ee barattoota Remediali kan waamaa turan naannoo ji'a 4ffaa fi 5ffaadha. Irra jireessi isaanii immoo naannoo ji'a 5ffaadha jechuudha barattoota Remediali kan waame. Duubatti kan hafee Yuunivarsiitiin barattoota Remediali waame Yuunivarsiitiiwwan lama turanii. Tokko Yuunivarsiitii Arsii fi Yuunivarsiitii Jimmaadha jechuudha. Yuunivarsiitiin Jimmaa ji'a 5ffaa gaafa 29 fi 30dha kan waame jechuudha. Bara kanas immoo wanti haaraa wanti uumamu jiru kan isin waamuu danda'u Yuunivarsiitiin naannoo ji'a 3ffaa irraa kaasee haga ji'a 5ffaa gidduutti jechuudha. Baay'een isaanii Yuunivarsiitiin garaagaraa kan isin waamuu jalqabu naannoo sanarraa kaasee jechuudha. Sagantaa isaanii mijatuun Yuunivarsiitiin kan waaman naannoo ji'a 3ffaatii kaasee haga ji'a 5ffaati jechuudha. Barattoota Remediali gara Yuunivarsiitii simachuu kan danda'u jechuudha. Garuu barana maybe as siquu danda'a. Sababni isaas sagantaan filannoo biyyaalessaa waan jiruufi carraan as siqanis waamuu isaanis bal'aataa jechuudha. Barattoonni freshmanis waan seenanii jiranuufi ministeerri barnootaa tarii torbee lama booda pileesimentii isinii kenne pileesimentii sanarratti hundaa'uudhaan immoo Yuunivarsiitiin isin waamuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdan jedhee yaadu turtii ji'a 4 Yuunivarsiitii keessatti waan dabarsitanuuf qo'annaa ammarraa kaastanii yoo jalqabdan gaariidha jechuudha. Maatiriyaaliiwwan garaagaraa Telegram channel keenya irra isinii keenya Telegram channel keenya hordofuudhaan maatiriyaalii isin garaagaraa isin fayyadu Telegram channel keenya irraa argattanii qo'annaa ammarraa kaastanii yoo itti uftan gaariidha jechuudha. Yuunivarsiitiin yoo ittiin waamaa jettanii so'amman eeguu baattanii gaariidha jechuudha. Yuunivarsiitiin kan isin waamuu danda'u muuxannoo baroota darbeen naannoo ji'a 3 ji'a 4ffaa fi ji'a 5ffaa keessadha jechuudha. Kanaaf odeeffannoon ammaaf qabnu isa kana fakkaata. Odeeffannoon haaraa yoo jiraate immoo deebi'ee isinitti hima. Warra YouTube channel kana subscribe godhaa. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatoomaa nagaatti.